Master Sharafi hanga yoonaatti bakka hedduu na deemne kan ammoo kan isa godhee tokkoffaa rakkoo faayinaansii qaba mucaani utuu konkolaataa qabaate Sharaf wallahi guutuu Oromiyaa miti akka biyyaatti akka hin naanna'u an onnee isaas nan beeka mooraalii isaas waan nan beeku kan bara garaachille akkanatti immoo harkaan jette otoo harkaan ta'e kamuyyuu isa dura dhaabbatu bir kanaafu mucaan akka jiruun dubbataa jiran qoosaa miti wallahi kan takka jecha jabaa jecha hamaa nama namatti dubbanne labsii isaa hin eeggata. Hamma danda'ametti umuriin isaa immoo ganaa daa'ima akka dhaabbii isaatii miti akka qaama isaa kan laaltan miti annan beeka bara 2014 ani hojiidhaaf naannoo isaanii gaafa bakka dhaloosaa gaafa deddeebi'u achi magaalaa Jimmaarraa kiiloomeetira 20 mucaadhuma xiqqoo bichuu wayitu wagguma 3 keessatti nama amma kana gahee argee yaadaanis jijjiiramee qaamaanis jijjiirameeti kan dhufe as mucaa kana utumnee tumsuudhaa qabna baay'ee kanaa olitti nama bahuudhaa danda'udha. Sayyaaraa wanti sochootu argate Sharaf guutuu biyya naannee nama deeggaruu danda'udha. Wallahi wa billahi. Anwar, ani daqiiqaa tokko qofa dubbadhee bu'aa warreedii bakka deemu ga'eera. Rabbiin dhukkuba buusee dawaa jala buusa buleessu. Haalli amma ka'e kun namoota dhukkuba sitti facaasuu ta'a siif garuu dawaa guddaadha. Ani akkasitti amana. Dawaa guddaadha. Ela waa tokko beeki. Gaafa namoonni akkaataa kanaan sitti ka'an ati guddattee jirta durallee sitti meedhi jira irra deebi'ee sitti maan wanti ani sirra argaa jiru maalin ela waan kana osoo ima gooteeyyuu 50 miti 100 osoo ka fudhattu taate bu'aa yoo ka buuftu taate rakkoon tokko hin jiru bu'aa buuftee waan san yoo argatte rakkoon tokko hin jiru siigala masjiida amma ka ijaaru maandisi masjiida san ijaaru birrii fudhatee ijaaraan jiru jarana mi dhaabbadhaa laalame wanti kun immoo waan akkaataa kanaan ajandaa kireet godhanii itti gadi baanii Master Sharafuddinoo gadi bahee waan kanarraa wajjin dubbachuu maaliif barbaachise deebii olii kennu maaliif barbaachise waraana bitaa fi mirgaa jedhamu maaliif barbaachise obboleessa ammaan booda waraanni ati godhatu tokko illee jiru ani sitti ma akka obboleessa tokkotti jechuudha ati ka Oromoo guutuutti sitti mee jira durallee ati Master Abinnatiin garaagarummaa natti hin qabdu dhugaa siin jedha gara laafessa dhugumatti hojii boonsaa hojjettaa qalbiin hojjettaa ammas addaan hin baaftu bakka waan ati natti toltuun keessaa jechuudha yoo dandeette ati Transporteeshiniin akkas rakkisaa jiru argaa jira. Kunis yeroo isaa eeggatee hin dhufa. Baalluu guyyaa ofii malee mukarraan bu'u waan ta'eef. Ela guyyaan nu dubbifnaan dubbataa jirra laal Master Sharafuddin. Guyyaan gaafa si dubbisuun dubbata. Guyyaan gaafa dhufu immoo konkolaataa miti waan birallee si fiduu danda'a rabbiin. Ela Inshallah. Si akkatti uummanni jaalatu kana waa'ee laala. Lubbuun si dhabuu dandeenya. Si gala dalagaan rabbii wanni hunduu harka rabbii jira waan ta'eef so umrii kee rabbi si haa kaayu waan gaarii hojjetaa jirta wanni akka obboleessa tokkotti ansi dhaamu kutannoo murannoo ejjennoo tarsiimoo gaafa deemtu akkamitti akka deemtu har'a maal akka hojjechuu qabdu boru maal akka hojjetu ummata kan kee bakka hojii idilee kan keeti waan ta'eef beeksisaa deemi bakka beeksisaa waan hojjettu qabatamaa fi qabatamatti kanaaf wajiin ati hojjettu ka darbe irra ka dhufu caalaa jechuudha. Badiin ati goote tokko illee hin jiru obboleessoo. Badii akka badiitti hin fudhadhan. Osoo akka badiittuu ka fudhatamu taate lafarra gasi buusanii abdii Sharafuddin wanni akkana siif hin malu dhugaadha. Waa baay'ee si barbaachisa. Hoodhi jedhanii waa sii kennanii akkaataa saniin silaa torchisi gochuu hin danda'an. Iskitti akka bakka halkanii guyyaa ati of xaxxattu si gochuu ni danda'an. Garuu immoo ajandaan akkaataa kanaan kireet godhame የማይም አጀንዳ ነው ወላሂ ማይም አጀንዳ ክሬት ያረግ ዱራ ዱበን ቀቡ ሲኒገሌ ከናፍ አናማ ባየን ዱበዱ አብድ ነው ሸረፉዲን ወላሂ ወሊንጅር አረባ ለዮታት ረቢን አረባ ነመ ሁንዳፉ ቅጠከን ካኒ አረባ ሙከ ከነ ካኒ ላፋን ከነ ሲገሌ ሁንዱ አረብን ላጋዳ ያጀቹ ሲገሌ ለፈን ቀቡ ለፈና ነመ ጸብሳቹ አረባ አከሲት ለፈና መጸብሱ ነመ አረብሱ itti kennan orga waan ta'eef ati dhugumatti nama barate tasgabbaaya namaati namatti buutu nama waan jettu dhuga lillahi jiraataa jirta jechuudha. Kanaaf jireenyi kankee akkuma duraanii fuuldurri kankee akkuma duraanii siif haa ta'u waliin jirra siif jirra rakkoo yoo jiraate akka gandatti fudhatanii waan haasaan san keessa hin jirru nu. Gaafa akkaataa kanaan dhufame tikikkila deellam nama gargaaru tokko sanuu biyya keessa taa'ee hojii qulqulluu
gargaarsa qulqulluu gargaaraa jirtaati. Kun immoo jajjabeeffamuu qaba. Ilmi namaa immoo horirraa ka adda baasu waa yaaduun waa xiinxalluun waan ta'eef namni waan kana hin ilaalle hin jiru. Keessan naa bilbilaa turan kaleessa ammaan. Waan kana akkamitti ilaaltanii? Wanti kun waan gandaati keessaa bayaa. Min maalanno? Wallahi Maastar Sharafuddin ka gandaati miti ka Oromoo cufa guutuuti. Kanaaf an akkasitti fudhadhaa Maastar. Habibi, be happy. Mangisti. Najiraat. Si jaalladha. Alaikum assalam Ustaz Tufa. Nuruddin illee Abu Muaz illee baay'ee haasa'an haasawaa bareedaa haasa'anii Anwaar illee baay'ee haasa'an. Tokkoffaa bismillahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin salaatu wasalaamu ala rasuulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ija kiyya dura achi fagaatiin Maastar amma ijuma kiyya dura ta'a. Haasii gizee rasuulli rabbii jiran illee alayhi salaatu wasalaam jala wajjee bishaan itti naqxee dirruu gubbarra keettetti waan gara garaa gootetti nabiyyiyyuu miidhaa turte alayhi salaatu wasalaam. Ati wayi ka ummata tokkoo qofa hin taane ka ummata hundaati ka nama maraati Sharafuddin ka gartee ganda tokkooti miti ka nama hundaati awwala duraa gartee haasidii si jala deemtu haba amma suura rabbi si jala haa taasisu dura du'aa hin jalqaba du'aa hin wayi waan tokkotti sol seenin haasidii mastaritti kaa'ate Sharafuddin itti kaa'ate bismillahir rahmaanir rahiim biiznillahi ta'ala hugurittuun bu'in jala hugurittuu wahittuun bu'in yoo deebitee beeytee irraa deebite si jala haa dhaabatu. Nama gargaaraa jiru dhukkubsataa bira dhaabataa jiru masjida bira dhaabataa jiru rakkataa karaa gubbaa bira dhaabataa agarra viidiyoo kee laayikii tuqxitoo bira tara viidiyoo nama waan bareedaa dabarsu tokkocha bira tarree hin beeknu guyyaa rabbii fi gartee har'aa kanaa fi guyyaa qiyyaamatu nutti ragaa bahe maaliif jennaan haasidii silaalte haba amma suura rabbi sirraa haa taasisu haa jedhi garaa du'aa gartee garaan ni yaasii godhurraa waasitu fi kan ragaa. Amin. Amin. Bismillahi ta'ala. Maqaa Rabbii olaanaati. Maqaa Rabbii olaanaati. Mul'ati isa kana Rabbiin gartee aga akhiraatti itti siifsiisa. Nama gartee ufuusitti ta'uu deemu. Ufuun isa jala haa ta'e. Amin. Nama haasitti ta'uu deemu. Haasitti isa jala haa ta'e. Nama si qotootee gadi si xiqqeessu gadi si buusu deemu sadarkaan isaa sabiyyitti haa deemu. Nama gartee yoo ufiin gartee bakka san dhaabatee anatu balleesse irraa ifama goonaf numarti kenna walaakin sihii kalee abdii bira dhaabate sihii kalee masjida bira dhaabate sihii kalee dubartii muka baattee deemtu sihii kalee sa dubartii kanarra teettee ilmoo qabattee teettu dhaabattee gargaaraa jiru bira hin taru ka xiqqaa hin jenne ka guddaa hin jenne ka aalima hin jenne ka aqila hin jenne beekaa hunda walitti qabde wallaalaa hunda walitti qabdee gargaaraa turte bira dhaabataa turte har'a haasidummaa si jala deemuun waan ofii bakka san gahuu dadhabaniifi akka si mul'ise kana tana golsi haa baasu. Darajaan tee garteetini haga balbala jannataa saddeetanitti haa deemu. Darajaan tee haga balbala jannataa saddeetanitti ol haa deemu. Imaana Abuu Bakrii fi Usmaanitti kenna rabbisitti haa kennu. Dalagaa Usmaan dalagu rabbisi haa dalasiisu. Dalagaa sahaabonni dalagu rabbisi haa dalasiisu. Yaa Rabbi Sharafuddin isitti kenni mootii aalamaa kanama lafa nama kennu ka ol nama fuune ka nama hin tuffanne ka xiqqaa jettee aalima jettee beekaa itti bira hin tarre rabbii kennawu. Maastar Sharafuddin isitti kennina yaa Rabbi yaa Allah haasidii isa jala deemtu haba amma suuraa yaa Rabbi jalaa taasi namni jibbite mee lakkoofsa torba barreessi namni jaalatu mootu lakkoofsa saddeet barreessi guyyaa har'aa kana waan ajaa'ibaa sitti buutee namni maastariin hin jaaladha jette dafi inshaa'Allah lakkoofsa saddeet sirraa eegi yoo lakkoofsa saddeet barreessin as jalan taa'in gadi bu'i anarrallee yoo ta'a lakkoofsa saddeet na wajji maali jennaan waan kaa'inna lakkoofsa saddeet barreeffan namni lakkoofsa saddeet barreessite harki keetirra gartee dhukkuba kaasanii rabbi sirraa hin kaayin balaa arraba keetirra dhibee garteetiin nama arrabsitu dhukkuba garteetiin hin taane rabbi sirraa hin kaayin namni nama arrabsu warra lakkoofsa saddeetii malee warri lakkoofsa saddeet hin barreessin nama garteetiin Sharafuddin arrabsu lama taa'e jechuun haa beeku deebisi mana kiyya kanallee hoorshee eenyu tasan godha irraa kaasaa dhibbaaf 70 ol kaasaa kanaaf Maastar Sharafuddin hin jaalata kan Abboona nama rabbi jaalate namni illee jaalata rabbi illee si haa uqeeffatu malakaa rabbi illee si haa uqeeffatu yaa rabbi sirra kenne waan Maastar Sharafuddin yaa Allahu jaliilii kiyya hoo sirra kenne yaa rabbi gurbaa kana akka Usmaan mul'iftatti yaa rabbi nu mul'isi aamin jedha marti keessanii akka gartee ittiin Usmaan binu Affaan mul'iftatti yaa rabbi tanaa mul'isi akka Usmaan binu Affaan itti gartee ittiin sharafa isaa yaa rabbi ati tolnaa kaasi akka Usmaan binu Affaanitti yaa Rabbi sadarkaa isaa yaa Rabbi olnaa kaasi
أكا همزة يا ربي صدرك إساء يا رب والمعكاسي مستر شرف الدين عالمة إبسي مستر شرف الدين هيوت إبسي مستر شرف الدين هذا في قرتيتني ورا مزيداتي في ورا قرتيتني ركعتة إبسي أبو زهير ركعتها بلا نابة موت العالم سبرها نابة أتكرتي والله لا ربي كان عالم هي جمال يتم ننتر إيمان ربي ستي كن سراهم فلتك قود أنبيوت أسل كن ربي سراهم فلتك نور أما سراهم كنا نور سراهم أك أنبيوت أك رسول توتا ربي سيها تاسس ستونا ما تها يا ربي أتنوتاي آمين أجي هون مستر جالت وري مستر جالت حاسدين السلا دين حاسدين كرتنا مهندن ده تولوا فيه لعلكم تغلبون يتبر jala waca yetti bar duru jala waca akeni garte wahi tingir ma tu jala waca sisi durma waci bar haba mansura ya rabbi jala atasis haba mansura ya rabbi et jala atasis haba mansura ya rabbi et jala atasis akka inni garte nama beranda ban gurajir akka inni rakata beranda ban akka kusata beranda ban akka masjid beranda ban gurajir apo situna ma tahamoti kiya ya rabbi hasidi ya rabbi et jala balles situna ma awata ya rabbi hasidi ya rabbi et jala balles situna ma awata wa anyo ya rabbi jala balles ya rabbi hindande tabuya hanna buya boru kanalle naga ya rabbi wale nugai nama mastari illa le nama adula ya rabbi tatasis nama mastari illa le nama adula ya rabbi tatasis namni jajakiya kana dibesela wa jira jiru bar yo rabbi jannatana akenu jette bar nama magarte rabbi jalat jalat nama garte rabbi in kabate kabat abbo bar yo godanya yu hiriya yu kadini kabada ya rasul alam alaihi salatu wassalam rabbil hiriya dini kabada nama alimati go nama garte baka hundatti wa markesa mulata jiru yo atjala demte aka gufuti tutute gufuntana tisu kadabat aramda de jana rasul son dibe kansani tisu kadabat obole saki oboleti namni sa wajet ibalun jenne lakin immo kumni kana garasitu nama garte nama berdawatu yo tuite wallahi akatu sitabalasha amaketu sitabalasha akamaleta هنا بارم تأباري جلا أكبر أكغرتنا من سنترفن دعارا أكسي ترفن إن اللي أنا ما ترفن يا مبودا أوي في أقول في أرنا راكاسة كنا نمني إساتو إتنا ما كرتة أدولا ألت بلا ستوكا هارك إساتي أكتك أبدسن كالسنين أكسنتوي إرادين Araba isaan jette san gartee summi sirrata akka kompost hin qabamne akka liqimsaan dadhabne irraa deebi balaan sidha hin baraan garagara maastarii kiyya gaafa kaan aalimarraa du'aayii fudhatte bakka hundatti rabbisi haati isu ammallee bakka geettatti rabbisi haati waan ofii jaalatu rabbisi haati waan ofii jaalatu rabbisi haati nama gartee rabbi jaalatte namni illee hin jaalate jira Nuuraddiin nama meeqa qubatti qabaa ture Dubaayin keessatti har'a maalirra jira akkam jiru ummata gargaaraa ture nama meeqa dhukkubsataa meeqa dhaqee viidiyoo waraabe mana gartee hoteelaa otoo dhaqee waraabe namni achii dabatu mallaqa kennaniifi dalagatu biyyaa bahee bar dalagaa biyya san jiraa bar dalagu namni yoo dalagee dalaysiise faayida dalagee yoo dalaysiise faayida laakiin dalagee yoo hin dalaysiisin isaaf rabbi illee nama biratti illee kasaaraa qaba namni tokko waan hin taane waan masjidaa tokko dalagee waan kana dalaysiisee wal rakkoo tokko qabu yoo gartee namni kennee fi deeme dalage waan akkasii sii godhe namni ummatu waan masjidaa kiisa keessatti baasa malee nyaatu jira kennu kun dubbiin fakkaata yoo ani sii kedal anatu sii kennaa deem Sharafuddin mastar bakka kanaa san dhaqi dalage jedheen dhaqee dalaguu qaba tikikkin waan ijoollee dhuga qaatatii jette kun marti sirri sii fi Nuuraddiin illee haasiti rabbi sirraa habbas Nuuraddiin akka naa guddisime gara kiyya kanatti Nuuraddiin illee gara naa guddisime haadha nama sanitti du'aayii Cumata ustazan akabri cumata rakon kamu. Allah ustazah. Sibi master di Abu Wazir hasidi karte senjala dem tu Abu Wazir le man laga terbaita. Amin. Amin. Baka ujolle kan ada hidaji. Baka rakata kan ada ya taman Amin. Sakara sata tidak berani. Abu isin sadinu haba Mansura hasidi tesa senjala Rabbi atas. Haba Mansura isin sadina badan isin basini qiyamalle warra firdaus balbala jannata saddeetan keessatti kaafamu rabbi sin ataasi darajaa keessan tokkorraa harka saddeet rabbi sinaafu akka mul'attan kanatti gartanii goobana godhee rabbi sin mul'ise aduu godhee biyya keessatti isin ibse waan isin jala deemtu haasidiin teessan gartee bakka haadhamu waan yoon teessan bakka haadhamu miqqanyaan sharranyaan bakka haadhamu namni falfalaan isinitti deemullee daaraa haa ta'u haba Mansura rabbi sijala hatas Nuuraddiin Abu Muazi mastari isin sadin balaan isin dargin wallahi waan kayni taate malee wani sharri balbalatee
mana keessan waan keenii malee balbalti sharri balbala keessan hin sirbu. Namni afaan isaa warra galtii keessa jirullee ustaaza hunda isaanii wal fakkeessaa du'aayii godhaafi wallaahi maa rabbi kennaafi. Tartiiba na jedhaan nama tokko na jedhaan tuqina. Hin beeku dhiisan hin beeku badaa nama jabaadha. Haalli isaan itti deemaa jiran adda wayiiti. Tokkoonidha nama asirratti uffannaa fi kajala jirullee namni hundi isaatu gahee garaagaraa qaba. Gahee isin taphattan kan gahee isin sadiin taphattan abboo gahee leencaa namni isin haa taasisu. Boonaa baanee boonaa. Nangalchaashi biqiltuu namni gartee kallacha keessan kallacha leencaa rabbi haa taasisu. Kallacha keessan kallacha leencaa haa taasisu. Kallacha keessan kallacha leencaa rabbi isin haa taasisu. Uummattiin illee waan isaa kenne rabbi si haa kennu. Abu Mu'aaz illee sheewaas waan gartee Umar bin Khattab kenne rabbi si haa kennu. Mastari waan Usmaanii kenne rabbi si haa kennu. Boosanii kooda kana kenne maastar moo. warra keessirra jiru anwaara jira abdii jedha giiftii jedha saami akkanaa saami dura amma dubartoota aansa warra dhiiraa eebsa ana oobsa warri dubartoota bakka hundatti gartee waan dhiirri gahee keessaa nafa. Gahee ati taphatu si wajji taphataa jira. Gahee ambiyoonni taphatu taphataa jira. Gahee sahaabonni taphatu taphataa jira. Giiftii fi saamillee waan Khadiijaa kenne adda addaa rabbi si haa kennu. Waan Khadiijaa kenne rabbi si haa kennu. Waan Khadiijaa kenne Aishaa kenne. Amiin. Kenne rabbi si haa kennu. Jecha gartee tini sahaabota malee jecha biraa rabbi si hin dubbisin. Iddoo gartee arraba rabbi si hin dhaabin. Zabana gartee arraba gartee dheeggi'amte si immoo rabbi si haa dheeggu. Bakka intalti gartee tini arraba dhaabatte si bakka kayrii si haa dhaabu. Ujoollee shamarran giiftii asirra jirtu giiftii fi saamii asirra jirtu. Wayita biyyi gartee mana arrabaa dhaabatu isin mana daawwaa dhaabadha. Wayita biyyi gartee bakka biraatitti mul'ata isin mana rabbiitti mul'adha. Alaamanaan gartee gabbina rabbi isin haa taasisu. Imaana Khadiijaa fi Aishaa kenna rabbi isin haa kennu. Warra amma ol seenallee Anawaarii fi Abdii bismillaahi rahmaani rahiim biiznillaahi ta'ala guyyaa har'aa kanarra nama gartee isin jala deemu gufuu teessan haasitti haba'an mansuura rabbi isin jala haa taasisu. Bar rabbi akkana jedhee faja'alnaahu haba'an mansuura jedhe. Dakkan isin jalaa taasise haasitti nama gartee karaa malee namatti deemu. Ati karaa malee namatti hin deemi namni si haatu. Irra miidhamaa ta'e malee miidhaa namaan ta'e rabbiin kennallee irra miidhamaa ta'e namni nama miidhe. Wallaahi guyyaa qiyaamallee haqallee isatti milkaa'e. Homaa oguruun gahu hin kufa malee hin salphata malee hin xiqqaata malee ati namni gartee sibiila immoo ol guddatta malee gadi guddattu rabbi isin haa guddisu darajaa keessa rabbi isin haa oofu. Boonaa kiyya du'aayii keessatti dhuftee balbalta ta'e balbala keessa mana du'aayii dhufte duraa duuba rabbi si haa milkeessu. Rakkataa biraa gartee viidiyoo dabarsita sagalee isaa dhagahaa ture isin dur fooloo waliin qaqqabnu naaf inni qabu. Kanaaf inshaallah bakka geettetti hikmaa rabbi si haa kennu. Hikmaa addaa rabbi si haa kennu. Hikmaa addaa rabbi si haa kennu. Amma mootuu gosa sadi lafa kaa'e ammas warri jala jiru kun guutuun isaatu warra nama kana jala kun bakka kana dhufee sheer kooppilinkii godhaa jira. Garitti ergatu waa hunda ergatu. Bismillaahi rahmaani rahiim. Warra mana mastar dhufe guutuu isaa hidaaya fi hikmaa rabbi asii haa galchu. Situ nama hawwaata rabbi yaa rabbi atana hawwaadhuuf. Ijoollee asirra jirtu guutuu hikmaana yaa rabbi. Amiin. Ijoollee asirra jirtu isiituu hikmaa yaa rabbi atana galchi. Yaa rabbi warra mana jala jiru ta'etanii sheerlaayikii komantii maalii godhaa jiru warra dakana aamin jedhaa jirullee waan jiidhi ramadaana awwala akhirate qabu isinii kenna isinaa gammachiisu yaa rabbi yaa Allah waan gartee ittiin jiidhi ramadaana awwali akhirate qabuufi waan guyyaanii daa qabullee yaa rabbi atanaa kenniifi jaalala gartee rabbiin isinii kenne kana rahmaanii kii isinirraan fudhatini yaa rabbi atanaatiis bakka hundatti yaa rabbi ijoollee tana sadarkaa isaanii yaa rabbi ati onnaa kaasi bakka hundatti ijoollee tana sadarkaa isaanii yaa rabbi onnaa kaasi warra mana nama miliyoona tokko moo maali warra asirra jiru kun gastii isaa kana keessa aboo warra jalana jiru warra mana gubbaa jirtanii warra jalana ati ammoo warra jalana aamin jedha warra jalana jiru hikmaa nabi Suleymaanii kenne adduma adda rabbi isinii haa kennu warra mana isaa kana jala jiru hikmaa nabi Suleymaanii kenne adda adda rabbi isinii haa kennu hikmaa nabi Suleymaanii kenne rabbi isinii haa kennu waan gartee ambiyootaa kenne nuura ambiyootaa kenne rabbi isinii haa kennu nuura ambiyootaa kenne rabbi isinii haa kennu shirkirraa rabbi isin haa fageessu waan yorraa rabbi isin haa fageessu jibbaa fi kunnaa fi jettee garaagaraatirraa rabbi isin haa fageessu namni gartee arrabni kiyya lammata namaa waan jedhu Sharafuddin waan jedhu jettu qofti lakkoofsa saddeet barreeffadhu siin jedhe reefu namni lakkoofsa saddeet barreeffatin nama Sharafuddin waan jedhu jedheemi
Guyyaa qiyaamaa ragaa sitti baanaan dhallee ragaa sitti baana. Maali jennaan du'aa'ii barbaada. Namni gartee gammachuu barbaada, milkii barbaada, hidaayaa barbaada. Boonallee gartee tiniin anillee fooloon deebisaa batallee fooloon namni asirra jirtu kun guutuu fooloo kiyya godhu. Manni kiyyallee mana dalagaati, mana dawaati, mana ilaajaa. Inshaallah. Nuraddiinii fi mastarillee akkanatti rabbii qaba. Biiznillaahi ta'ala. Maali jennaan isin mara keessanuyyuu abboo lakkoofsadde warri barreeffatan harki kee gartee tiniin gartee warra jaannata rabbi si haa taasisu. Imaana rabbi isinitti haa tuutu. Lawarri lakkoofsa sadde kana ol barreessite abboo darajaa ambiyoota tirrabbi ilmi isin haa barsiisu. Darajaa rusultoota tirrabbi ilmi isin haa barsiisu. Darajaa ambiyootatiin hidaayaa rabbi isin haa kennu. Darajaa ambiyootatiin qooda adda ta'e rabbi isin haa kennu. Qooda adda ta'e rabbi isin haa kennu. Waan Umarii ta'e, waan Hamzaa ta'e, waan Faatimaa obboleettii Umarii ta'e rabbi isin haa ta'u. Faatumaan gaafa galetteetiin Umarii sallamsiisu san maal jette beeytanii? Umar fidi quraana qaraatu san jedhee fuula ishii kabalee jennaan eega ishii kabalee fuulli ishii dhiige maal jetteen beeytanii namni beeytan jirtanii? Nuti amanne jetteen Umaraa si himu eega amanne uf duubaan dachaa loolamu feetu nu fite feetu nu qalii dalagii jettee waan galaan kan kee hassabee diin irratti yaanna dhufu akkana jettee dhiban nashiidaa tan isin jechuuf sa'aatiin qabu sa'aatii du'aayitii fi mana mastarra jirraadha. Yoo jedhi jettanii isin hayyamtan immoo haqa manni isaa kun miliyoona meeqa galutti nashiidaa tan isin jiru. Kanaaf warri jedhi jettan lakkoofsa saddeet liigaa barreessa. Ustaaz Obsa al tokkotu waa goone jedhee waa'ee keessa baay'ee nuyi tole baay'ee gammachiisaadha. Amma gaa mana kana cimsuudhaa fi maastar Sharaf wamtee ati nu gootu namni as jala jiru marti fooloo wal haa godhu. Fooloo wal haa godhu sisa guddifnu ofii isa guddannu sagantaa kana bor guyyaa iidaa galgala irraa illee sa'aatii ta'e fiksi goone itti deebine fooloo wal goone sis cimsine ila musmaarri lama mataa gadi dhahamaa deemuun cima miti. Amma inni kun isii fi masfanxariyaa darajaa isa guddaa sii ta'eera. Alhamdulillah bal. Baragaraachillee waan bareedaatu sii dhufe hamaa fakkaate waan gaariiti sii dhufe qatillee sadarkaa kana andoo sagantaa sadeen gadda miiliyoonii tokko galuu kan kee caalaa isa kana xirra si guddise Sharaf beekta miti. Jabaadhu asirratti. Jabaadhu Ustaaz Obsaanis ergaa bareedaa nuu dabarsaa jiru. Namoonni as jala jiru marti kan as jala jiru fooloo wala godhu. Diina hayyeellaa sifnu. Maastar Sharafiin illee qolee wal haa qabachiifnu. Hayyee itti fufaa Ustaaz itti fufaa du'aa keessan. Anwar qoy yaadan qaba waan sitti maafani Anwaritti waan maal tokko dhiifama wajjiniin ishii Anwar salaamu alaykum hunda keessan illee nan beeka. Anwar ati amaanaa wanta siin jedhu akkama jettu akka aanaa keessa waradaa keessa akka ni deemu isin waajirri keessan akka makiinaa bituuf jajjabeessuu qabda jechuudha achi keessatti. Ani biiroo tokko wajjin hojjetaa turre ansin beekaati yoo na dagattellee akka mootummaan paartiin keenya mucaa kanaa makiinaa bitee Jimmaa qofa keessa otoo hin ta'in Oromiyaa Itoophiyaa fayyaara deeme gargaaru goona. Asirratti sirreeffama paartiin konkolaataa namaan bitu. Paartiin numatu bita. Paartiin konkolaataa maalii bita? Numatu bitaaf. Nuti ni jennee ol kaanaanii. Jabeessi Meefa ustaazaa foon dhaabbatanii dubbatanii akaanu. Sagantaa konkolaataa guyyaa biraa godhana guyyaa iidaa godhana. Ustaaz isatu biiroo hojjetaa waliin hin ture nan beekaafan nu jabeessuu qabdanii. Ustaaz yaa dubbatan amma ustaaz jalan dubbannu callisaa hundi keessan callisaa ustaaz yaa dubbatan. Ustaaz yaa dubbatan waa'een isaanii akka dammaami haasaan isaanii akka aannanii namatti tola ustaaz dubbadha. Jaalattee nama sadii asirratti warra mana kana keessa jirtan nama sadii amaanaa isinitti kennee rabbittillee amaanaa kennu. Nuuraddiin takka Mastariin lama Sheekh Waazii sadii jara kana sadiin gargaarsa keessatti arge yeroo hundaayyuu haa namni kun na faarsuuf hin dubbanne haa jaltu na jaalatanillee hin dubbanne rabbii kiyyaa fi namnillee guyyaa qiyaamallee akka ragaa bahuuf yoo warri Dubaay Nuuraddiin itti makiinaa bite warri Itoophiyaallee Mastar itti makiinaa bituu qaba takka jedha yoo garteetiin du'aa'iin jarri kun sadiin mana akka daa'imman Abu Mu'aaz illee jara kana keessa jiran lama sadii jedha. Kanaaf nu jara kanarraa dalagaa jiraatu irraa hin hafnu warri jettu lakkoofsa saddeet dhaabarra isin jedhe. Yoo guyyaa boodiitti sagantaa du'aa'ii qabnaa gargara godhanna guyyaa iidaa san galgala jettanillee akka isin barbaadanitti isinii deemna insha Allah bi'iznillaahi ta'ala. Makiinallee nama dhibuun bitama harkuma namaattu bitama lakkuma namaattu bitama.
wanti caalammaa inni du'aa'i wanti du'aa'i caalu tokko hin jiru wallaahi yoo ati niyyaa qabaatte nama tokko makiinaa bitee harka si harka kaa makiinaa miliyoona lamaa miliyoona sadii tanaa bitee si harka kaa'uu danda'u. akkas inshaallah inshaallah. Iman akka sahabotaa san qabaannan wallaahi duniyaa yattanii ciqqamina duniyaa rabbi fida rabbiin namarraa illee fudhata hin agarre isin nama hedduu nama gartee duniyaa rabbi harka kaa'ee osoo qabu manatti bira taa'ee ijoolleen isaatii fi maatillee hiyyeessa ta'e ka osoo qabne immoo dureessa ta'e hin agarre namni gartee qalbiin ta'e dureessa qalbiin tiyya durummaa qabdi imaanaan jette gartee guyyaa har'a rabbi si haa waffaqu guyyaa har'a wallaahi rabbi si haa waffaqu nuuraddiin dur namni badaa jedhu wallaahi namni akka kiyyaa garaan jaalatan jiru dhugaa isinitti ma jaalatan jibba masarri mana isaa har'a seene takka jedhe nuuraddiin ijaa ramadaanaa kana guutu wajjibaan isaa fi ijaa isaa kan wajjiru kana hiriyoota birallee qaasimii fa'aa waa eenyu ka jedhan guutu isaatu jechuudha sheemwaazii wajjin jechuudha. Nama laakiin masariin isa duuba waan viidiyoo isaa argaa deemu jecha isaa namni immoo masariin jala deemee tuqu nama lama sadi qofa nama lama inni sun qulqulluudhaa namni sun nama waa jechuun dura. Namni nama waa jedhu sun yoo ofii qulqullaahi nama waa jedhu in qulqulloonni dura ofii isaatiiyyuu in qulqulloonni nama waa jechuun qabu namni nama waa jedhe haga rabbi balaa isaan jedhe san caalu rabbi irra kaa'utti malee na guyyaa rasuulli alama alayhi salaatu wasalaam namni tuquba tokko namatti akkatti qabe haga namni birallee isa duuban isatti waa qabutti malee na fuudhe tana isiniidhaan warra sira jirtu nama waan jedhin rabbi si haatiisu bakka balarraa rabbi si haatiisu dhibeerraa rabbi si haatiisu garaan keessan fayyaa haa ta'u imaanan wallaahi. Ustaaza ani takkatti wanni ani jechuu barbaadu ani ummanni wallabe kun lamaan wallaahi obboleeyyan lamaan wallabe walitti araarsuudha kan nurraa barbaachisullee san yoo danda'ame ofumaa isaaniitti walitti araaraman nam tokko osoo gidduu ofii hin galchin jechuudha ajandaa barbaada gidduu ofii osoo hin galchin ofumaa walitti araaraman. Maastar Sharafaddin anak obboleessa tokkotti wanti an siidhaamu yoo jiraate rakkoo addaa yoo walirraa qabaatan weelka rakkoon qabu yoo rakkoo addaa walirraa qabaatin keessoodhaan dubbisiitii abboo keerilleef jettu sharrilleef jettu gara kiyyaan afoo inaalillaa jedhi hojii idilee keetitti deebi. Salaam alaikum. Mana kaan dhaytanii ajandaa wal godhattanii maal jettanii maal tikikkil adeelam እንደዚህ አይነት ነገር መቆም መቻል አለበት dhaabbachuu danda'uu qaba. Yerootti ajandaaleen akkana wal dhabdeen akkana hiika namoota gidduutti wanti akkasii sun haga yoomii itti fuufaa yoo mariidhaan wal dhabdan ani wanni asiidhaan yoo jiran mariidhaan yoo ka wal dhabdan taate sun sirrii miti awutomaatikaalii rabbillee isin hin dhiisu rabbitti isin dabarban garuu immoo lafumaa ka'anii yoo ajandaa kireessirra godhan ati gara kan keetti dhiisi hojii kan keetitti deemi ofii keetii araaramiin salaam alaikum. Na eegi daqiiqaa tokko ishii na eegi jalaa dubbadhaa asitti fufaa. waliigalteedhaan jettee. Kanaaf wanni godhamuu qabu Ustaaz Abu Mu'aaz Anwar wanni godhamuu qabu yoo jiraate wal dhabdee addaan qaba yoo ta'e ofumaa isaaniitii haa araaramani. Ofumaa isaaniitii obboleeyyan lamaan yaadan wal dhabuu danda'a namni yaadarra wal dhabuu danda'a. Yaadarratti waan wal dhaban san ofumaa isaaniitii haa araaramanii yoo mootuu yaadan olii galuu didan nama tokko nama lama Ustaaz Abu Mu'aaz yookaan Ustaaz Obsaan Anwar qofti araarsuu danda'u ni danda'a. Dhugaa isiniin jedha wal dhabdeen biraa yoo hin jiraatin jechuudha. Kanaaf haa araaramanii waan araaraa irratti illee waan rabbi jaalatu dubbadha. Positive bakka negatiiviin tokko nu gidduutti akka hin jiraan. Ani mucaan kun wallaahi dhugaa rabbii dubbachuuf ani Maastar Sharafuddinii kana onne marraa jaaladhaan maaliif akka ta'e ani hin beeku. Hojiin inni hojjetu baay'ee natti tola. Garuu nama akkaataa kanaan fuulduratti gasaa jiru kana dhaabuun automaatikaalii wrong tikikkala adeella. Kanaaf haga danda'amaa ta'een yoo danda'ame araarama. Rabbillee akkas jaalata. Nullee akkas jaalan. Rakkoo addaa yoo ka jiraatu taate keessoodhaan nama tokko dabaladhaa fixadhaa dubbii rabbii godha rabbii haateettu dubbii kaaftanii ajandaan godhina ebaluun fidaa ebaluun dubbisaa dhaaba. Kanaaf akkaataa kanaan fixadhaa jechuu barbaadeeti anitti afaaniin haa baatuuf dubbadhe ustaazaki. Tokkoffaa hawaasni keenya waan isinitti himan hawaasni keenya obbolaawwan kan kottu waa tokko himan. Viidiyoo tokko waraabeen ture. Viidiyoon waraabe suni hawaasni jiru inni Jimmaa inni Arsii inni Baalee
gandaan osoo waliin qoodin dhugaan jiru hunda biraa qaqqabu jedheetani. Yeroon viidiyoo kana waraabu dhugaa tokkoon isinitti hima. Asuma irratti yaada tokko kaasnee kaane yaada maal jedhu namoota karaa dogongoraa irra jiranu ifaan ifatti dura dhaabbachuu haa dandeenyu waan jedhu kaasnee kaane. Dhugaa faana habuunu dhugaa haa deeggarru isa badii qabu haqimmiinnu jechuu dubbannee walii gallee kaane Nuur Zamaanuma kaase. Sheekni amma jedhanii dhuguma inni ana irratti ajandaa kana kiriit godhu ofii isaatii qulqulluudha du'aachuma keessatti an bareechinaa ta'ana. Nama maqaa kan koo waamee maaster kana ta'e jedhu kuni ofumaa isaatii hagam qulqulluudha. Anaaf gaaffiidha kun. Lammaffaa maaliif barbaachisee ana maqaa kan qoomanii mahayyimiin yookiin wallaalaa yookiin immoo lafaa dhufaa wunna yookiin fooloo bicuu qabu yeroo inni irraa dubbatu koo argaan jiraan. Haadha kan kee qabrii keessatti ana akka godhe ana takkas godhe yeroo inni jedhu waa baay'ee argaan jiraan. Garuu irraan dubbanne maaliif hammam hanga tokko nama bira qaqqabuu hin danda'u. Namni beekamtii qabu tokko namni hawaasa biratti dhageettii qabu tokko hordoftoota kumaatamaan obbira naqatee kaa'ee akkasitti yaada negatiiva inni jala taa'ee dhaggeeffatu illee tuutti qaana'u. Utuu itti saalfatu yeroo inni taa'ee dhaga'u hawaasni dhaggeeffate miti. Ani immoo suphee irra dibee maqaa na balleessinaan xuradhee xurii sana fudhadhee calam jedhee hin sodeetaniyyii muytii godhaamee Abu Muwaaz yoo dandeessan. Abu Muwaaz muytii godhaa yoo dandeessan. Ati mootiin goota achuma. Wannan isiniin jechuu barbaade maanni waan tokkotu miidiyaa kanarratti baratame beektaa. Wanni baratame nurra deemaan ragaa jirta yoo ta'e wanni baratame gareedhaan wal ijaaruudhaan ijaarama wayitu jira. Ijaaramni sun immoo sobatu dhugaatti fakkeeffamee ijaarame malee dhugaa jiru yeroo argate wanni wajjin dhaabbatee dubbatu tokko illee hin jiru. Fakkeenya fudhachuudhaa fi warruma gastiiraa kana fakkeenya fudhachuu dandeenya sii galee. Kana jechuun koo hawaasni kan keenya dhugaadhaa wajjiniin dhaabbataa jechuu kooti. Maaliif akka barbaachisee muytii godhii yookiin gadi bu'ii Nuraddiin wannan jechuudha sii gala meerree sheekni maal lakkoofsa tokko naa barreessaa mime Ustaaz Ibsaan Ustaaz amma kan bu'an niitoorkii buuseenii. Ustaaz Obsaa neetwoorkii buuse. Ustaaz Obsaa. Maaltu buuseen? Neetwoorkii buuse nama akkanatti bu'uu miti nan beeka. Okay, niitoorkii taanaan nan harki isaanii barbaade. Wannan jechuu barbaade maaliifan kana irra deemaa jira beektaa? Nama biraa galchina rakkoon qabu. Waan tokko ifaan ifatti bira dura dhaabbachuu danda'uu qabna sii galee. Ifaan ifatti bira dhaabbachuu danda'uu qabna. Yoommoo maqaa wal balleessuu ta'e miidiyaarraa wal galchuu ta'e I don't know. Anamma akka nama tokkootti namni ajandaa sobaan irratti yeroo inni akkas godhu an ajandaa dhugaa baadhadhee tan calam jedhee obsaan taa'aa sinnimu. Ajandaa dhugaa namni sun ajandaa sobaa baatee miidiyaarraan galchaa jedhee yeroo inni Master. Hangaruu ajandaa dhugaa Sagaleen kun jira. Sagaleen kun jira. Abet, salam alaikum. Yoo dubbatte. Abdii yoo dubbatte. Dubbii miira keessa galee dubbachuu danda'a waan ta'eef. Dubbii miiraan dubbadhu abshir. Waan kana asumatti dhaabnee. Abdii dhiifama wajjin osoo hin dubbanne dura abdii osoo dabaree naa kennite dhiifama wajjin. Ayyeeshi dubbadhu. Ayyee. Akkas. Ayyee duraan dursa salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Master obboleessa kiyya nama hedduu si kabaju nama hedduu baay'ee si jaallatu garuu sitti mufadhee jira. Gaafa duraa jala kana taa'ee hedduu barreeffadheetiin ture. Onnan baasne hedduu si jaalladha. Wallaahi onni irraan si jaalladha. Ani obbolummaa taate malee hojii kan kee irraatiin si jaalladha malee
zarooma walitti hin qabnu beekumsa gara biraa walitti hin qabnu. Wallaahi ka rabbi natti argu heddurraa si jaaladha. Sababni akka si jaaladhu na taasise hojii kan keeti. Bakka itti wal beeknu illee ni beekta, bakka walitti dabalamne illee ni beekta. Ati nuuf qaaliidha. Namni miskiina guyya takka imimmaan ijarraa haqe, namni guyya takka miskiina gammachiise ana biratti qaaliin akka isaan jiru. Obboleessa kiyyaa ol namni sun natti aanaa jechuudha. Kanaaf si kabanya. Yeroo baay'ee bakka natti itti argamtu bakka rakkataan bira dhaabbatu, bakka rakkataa namni ijaan hin agarre, bakka namni namatti hin gorre bira dhaabbatta jechuudha. Kisha keetis baaftee godhuu fi baattu sababa taatee nama hedduu rakkoo keessa baaftu. Yoo gadi buunee akkaawuntii kee kana jala laallee akkaawuntii kee kun jalli nuu ragaadha. Osoo nama biraatti hin darbanne, osoo mucaan kun nama akkamiitu osoo hin jenne, ani gaafni ani afaatii wal beenu gaafa fooloon kan kee 10,000ti. Gaafa 15,000 wal beenu. Achirraas waan ati dalaydu si beeka jechuudha. Hawaasa keettu si beeka, anarra ol nama hundatu si beeka. Osoo ati hamaa taate, osoo ati zaalima taate, osoo ati nama nyaatu taateeti, ana bichaadhaa miti yookaan an saayii bakkee ta'e miti hawaasa cufatu si beeka jechuudha. Kanaafu ati nu bira kabaja qabda. Obboleessa kiyya dhageeffadhu waa tokko. Ati yoo hadha namoota waasiin jedhuuf gurra kennite, yoo hadha namoota gartee si qeequudhaaf gurra kennite, ol deemsi keen jiru obboleessoo gaddeemu malee. Ati hadha nama guddaa bira beekamtii qabu. Nama ijoollee xixiqqoo bira beekamtii qabu miti obboleessoo. Namni akka barbaade siin jechuu danda'a. Aslaan namni gaafa waasiin jedhu eenyuunuu haa ta'u, nama gadiitiin namni waan jedhu obboleessoo, nama oliititti olii hidhata malee namni gadi ni hidhatu. Ati kabaja qabda. Biyya san keessatti kabajaa guddaadha qabda. Hawaasni si jaalata. Kutaa tokko miti, kutaa cufa si jaalata. Hojii ati hojjetaa jirtu kana uummata guutuutu akka Itoophiyaatti sirraa gammade jechuudha. Mucaan Mr. Eenyu jedhu sanitti aansine namni nuti ija isaa laalluudhaan si laallu isa. Bakka isaa nuu bo'o osoo inni illee miidhame isaa bakka isaa nuu bo'o namni nu laallu si. Atardha immoo jecha xiqqoodhaaf gad deemtee gaafa waa dubbattu hangaaf duraa osoo sitti ol ba'ee wallaahi anaafatti ol dhabna. Maaliif? Bakka santu siin hin malle akkasiitu siin hin malle. Ati nama guddaadha obboleessu. Abbaan barbaade ijoolleen barbaade waa siin jette saniif deebisuu hin qabdu. Nama kabaja qabu ati nama biyya keessatti beekamtii qabu tokko sani. Gama biraatiin ammoo isin obboleeyyan. Isas yoo ta'e isillee yoo ta'e nama gargaaru. Yoo ka dhugaa dubbannu taate isin lachuu ija bitaatiif jennu mirgaati. Garuu jecha hamaa akkasii waliin jechuun ija ummanni ittiin isin laalu, ija ummanni abdii isin irraa qabu, ija ummataa dura dhaabbattanii ofii wal qeequun keessan baay'ee itti gaddinee jirra jechuudha. Maali sadarkaa kanatti silaa osoo rakkoo yoo qabaatanii keessaa wal dubbiftanii ilaaboo rakkoon kun asiin furamuu qaba bakka waliin jettanitti hagana gartee walitti dhaggaamuun hagana waliin morkuun keessan of miidhoo osoo hin taane hawaasa miidhuudha. Qoma hawaasaa keessaa of baasuudha. Yoo rakkinni nuu jiraate ati irra beeku ta'uu qabda. Yoo ati wallaalaa taate inni sirra beeku qabu taate as keessa waa hedduu agarree jechuudha. Wanti nuti agarree kun gadi isin buusa malee ol isin hin kaasu. Kanaaf ijoollee ganda takka, ijoollee biyya takka, ijoollee gartee waa hundaanuu takka jecha akkanaa kun isin irraa malu. Yoo tokko wallaale tokko beekuudha qaba. Isin zarii mootiiti, zarii hayyuuti. Nama furuu dandeessan, nama beeksisuu dandeessan, wallaala hayyuu, wallaaluma san jijjiiruu dandeessan. Hadha jecha kanaa kan akkamitti isin jala gale. Kanaaf miidiyaa kanarratti qaanii waan akkanaa kun akka isin irraa nagarre. Yoo dandeetaa taatan osoo namni isin nagarre keessaan xumuradha. Yoo kaayyoo waan kan hin taane taate nama tokko nama lama nama garaan isaa qulqulluu gadi buusaati ila boomaarree bakka kana natti balleesse naa argi. Fakkeenya jechoota hamaa jechuu waan ati hin qabne kasiin jedhame agarreetiin jirra. Jechi atillee jette agarreetiin jirra. Jechi kun martuu sirriidhaati miti keessaan gabbuu akka ilma namaatitti ilma namaa jechuun nama obsa qabu. Namni bakka ho'iitti tarkaanfatu. Namni beekala. Yoo miidhama qabaatte na dhageeffadhu obboleessoo. Namni gubaa keessa warqii barbeeta warqiin beetam ibiddaan waadamee waa keessa daree warqii ta'a malee karaa warqiin ta'u. Atachi baatee hawaasa kee keessa dhaabatu haga namni waasiin jedhutti haga namni quba sitti qabutti ilma namaa ta'uu hin dandeessu obboleessoo. Namni quba sitti qabuun akka boru jabaattu si taasisa. Kanaaf waan akkanaa kana sammuu kee keessa haqi. Ilaalaal nuti abdii sirraa qabnaa bara ati jimma keessaa miti laayisansii baafattee biyya san keessa biyya Oromiyaa jedhamtu san keessa beektee hawaasa guutuu akka gargaartu abdii sirraa qabnaa bara jecha kanaa kana jala laaluun qabdu ati obboleessoo. Ta'ee baga ta'e yoo ka ta'u iyyuu taate hojii kan keettu si boonsa hojii keettu si caala. Wallaahi irratti hojjanna laayisansii si baafna makiinaa si binna kutaa hunda deemtee bakka Oromoo jiru miti bakka sabni Itoophiyaa sabaaf sablammiin jiru keessa deemtee gargaarta. Eenyu si dhooga? Namni si dhoogu tokko hin jiru. Garuu waan haganaa tanaaf jecha haganaa tanaaf yoo jala laalte bakka itti baatuun qabdu tabba ba'uu hin dandeessu siin jechuu barbaade galatooma. Yaanni boonaa bareedaadha. Dabalataan yaannan itti kennu boonaan obboleessa kan koo baay'ee jaalladhu baay'ee kabaju yeroo kamiyyuu nama kam caalaayyuu warreen har'aa akkas afaan baasanii jechuudha. Hom jedhanii anaa ganda kootii biyya kootii mana kootii silaa iccitii kan koo hamaa kan koo isa silaa akka iccitiitti qabamuu qabu akkasitti hara miidiyaa irratti yeroo jarri dubbatanu boonaan garuu akkasitti dubbata jechuudha. Ganda biraati
kaleessas nan tuffanne yeroon fooloo bicuus dhufee na bira galee natti dubbata. Ingaddas yeroo miira keessa galee jiru natti dhufte malee ansi argee miti. Obboleewwan asirratti argamuun wannan jedhu. Ani abalu maaf akkas jedhee maaf akkas jedhee maaf akkas jedhee maaf haadha koo arrabsee inni immoo maaliif akkas godhee fakkeenyaaf annam tokko raaroon dubbadhu abalu kun maaliif mana ofii kaatee nama na arrabsiisa waan jedhu ana bira darbe haadha koo akkamitti akkas arrabsiisa waan jedhu tokkoffaa rakkoon qabu akka itti deemuun karaa nam tokkootiin akka mataa kootiitiin aannan beeka. Hawaasni asirra jirus immoo yeroo hunda wantoota jibbisiisaa akka kanaa amma fakkeenyaaf wannan jedhu maanni jechoota akka kanaa amma hin gaddamaan laan jedhee maaster hattuudha akkasii ragaan qaba hannummaa isaa hattuu ta'uu isaatiin ragaan qaba kana kuloo darra sanyiini inni kaan achii taraa adda ol darbee maaloo haadhasii anatu akkas godhe jecha wal harkaa fuudhanii jijjiiree taa'ee dhaggeeffata. Kanaanituu ijoolleen diinni waraanaan jedhee rakkoo hin qabu. Sanuu hin quufne mucaan tokko mana isaa arraba inni itti na arrabse baay'ee na ajaa'ibee jechuudha. Isii kana meemee hawaasni ilaalee already waan tokko irraan dubbata. Hawaasni an hojii koon hojjedha an deebii ittiin kennu waan akkanaatti garuu hawaasni jechoota akka kanaa namoota akkanatti waan akkanaa mana ofii keessa kaa'atanii fakkeenyaaf. Rakkoo qaban gogaa qabrii keessa jechuudha. Haala keetii wajjin qabrii keessaa baasee fidee si bira kaa'an. Ummati qaalchista. Dubaayeen keessatti jechuudha gaafatti hidhamtee gaafa makalakkee haarasa deemaa dhaqa makalakkee guddinaan hidhamteettu kan si baay'ee ishee inni jala fidee wale dhaana. Waraanaan bara na wallaalte irra rakkadhee naan akkuma nam tokko rakkadhee Dubaayee keessatti naan na wallaalte malee kan makalakkee. Master qoyme waa tokko sitti maabeebi. Master aandee master Sharafuddin dursa namaatiin seenee carraa dubbachuun arganne qoy Nuraddiin aandee Nuraddiin dursa namaatiin seenee carraa dubbachuu arganne master koo dhiifama. Awwaata akkitti waa lama dursitti dubbadhee mootii sirraa qabadda. Mallattooni feemisoota keenya yeroo baay'ee mallattoon kufaatii jira master gadi deebi'anii namoota jiran madaalleef deebii kennuudha. Siigalee mallattu bakka akkas hin ta'in warroonni sitti waanyu kunillee kaleessa yaan fakkeenyaaf sadarkaa ofii wallaalanii namoota bakka jaraan dhaabbachuun hin malleen dhaabbataniiti duddubbatti hafanidha. Habiibi Master Sharafuddin Foundation waan jedhu akka biyyaatti si duuka dhaabbannee si dhaabneetti akka Oromiyaatti socho'uu qabda malee gaddee bitee Abdii Huseeniif deebii kennite taanaan gaddee Awwaasiin jedhee si tacha'ee si madaaluu danda'eera taanaan namaaf madaalamuu dandeessi taanaan kun rakkoo guddaadha. Isi akka Ahmaddiiniin Ustaaz Hamzaa akka barbaadde darrabsa Ustaaz Hamzaa fuuldura jira takka garagalee waatti naasoo maa waanaan jettin jedhuun maaliif waliin madaalan waan ta'eef Master Sharafuddin Foundation jennee jedhi achi abbayi gama sanaan kottu kana caalatti dhukkubbii sammuu ta'e fuuldura keenya jirtaa si argine malee otootii duuba keenya jiraatte namni si argu hin jiru. Abbootiin amantaa fuuldura koo dubbataniiru Master Nuraddiin Baabaa dubbateera waan silaa dubbachuudhaaf yaade hundasaa. Foundationiidhaan asnuu bahuudhaaf yaali foundationii akka biyyaatti malee ebelutu waanaan jedhe feemisoota keenya irra guddeessa si ilaalu hundasii. Jecha namaatiif bakka kennanii gaddeebanii lafa silaa ooluun jaraan hin malle oolanii kufanii. Lafa yeroota akkasiisan dhaabbatte taanaan maaster akka dudubbattuuf deebisaa jirtu bari. Kana naa bari abbootiin amantii illee dubbataniiru. Waa tokko irraa dubbadhate wantoota beekuu qabdu maannaan ofii hankooti waa tokko hin jenneen. Garuu amma an waa dubbachuu fi miti waa tokko siin dubbadhuan yoon dubbachuu jedhes akka hin dubbadhuu fi akka inni itti deemu beekaa rakkoon qabu waan akka kanaan an dubbadhuan. Ana walumaa galatti biibi qoonni siin jechuu barbaadu maaster dhiifama naa kuliiti. Baricheessu wadha yaada kun afichiisi garuu. Deemuma namaan kennin. No malsiisi anamma kun nan nageenya wala an deebii siin kennu yaada siin kennu garuu hawaasni namoota akka kanaa ani alaana muslimaan jedhu dhugaa deeggaraan jedha dhugaa barbaadaan jedha. Amma fakkeenyaaf lafumaa fuudhanii waan natti dibanii kaanii araara jedhanii jabaatanii jaarsummaa waamanii jaarsummaa sana akkuma nama tokko araara jechuun ittiin deemee
dubbatamee achirrattis badiin koo tokko ittiin wayii dhabame gadda ganama beektaa. Kaza bኋላ mana sanan galaa ijoollee suuraan si hin jirre hin beekamne kaan Arsii jedhaa kaan Baalee jedhaa kaan maal jedhaa kaan suuraa of jalaa hin qabu hundinuma taa gad deebisee irra deema. Yoo hin jedhee tan abshir jedheen nannisee kun immoo mana isaa ta'a beektaa. Mucaan kun mana isaa ta'aaf bicuu siinatti dhaga'ame mana isaa ta'a. Sana dhiisii waan saroo koodraa. Namni mana kan koo taa'aa dhiisiiti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaan mana kan koo taa'aa dhiisii gastii koorra taa'ee jecha innaatii minti hun jedhu namni tokko riikardii tokko wani naa fide annan qaxxaama. Waasittimu maastar waasittimu waan barnoota irraa fudhattu wayii keessan darbe waan ta'eef gaafa si namni si arrabsee kee jaarsummaa jechuudha si waame bakka arrabsee arrabfamte sadhaxxee deebiin kennin bakka jaarsummaa si naqini. Dirreen jaarsummaa dirree itti si cabsanu bakka itti si injifatamtuudha dirreen jaarsummaadhaan itti si waamasu dirree itti maanootti tuksiisan. Anin amaanaa sitti dhaammadhu ustaazoliin si dhaamaniiru. Hangafa waafuu dubbachuun sirrii miti. Jaruma dhaggeeffachuutu narraa mala ture. Wanni si dhaamu deebii sin kennin lafa jaarsummaa sin naqina fuunduruma qofa hojii qofa. Agarsiisi hojiidhaan qofa zimmadi. Waan fedhan siina jedhan caaltee argamtee waa sin jedhaan si arganiif waa sin jedhani. An akkasin sin jedhaa kana naan jedhee nama mana keessa kaa'e waan nama dhuunfaan dubbatin. Nama dhuunfaan dubbatin. Sheeka sana garuu nama waayiruma sheekichaa dhiisi. Sheekni maqaa sheekootiin dhiisi. Dubbachuuf amma mucaan kun jechuun mana namaa taa'ee dhiisi biyya Dubaay kana keessa taa'ee mucaa kana xiqqeessuun lanyaa raasu tilliq himamnu. Nuufuu jechuudha dhugaa rabbi. Anan xiqqeessineem ana mitiim ana mitiim. Si amma koo hees maastar amma nuti Ahmadiin illee beeyna jedhe Habiibi ati illee beeyta jedhe Ahmadiin Wallahi mana kan koo keessa taa'ee utuu hamla amma fakkeenyaaf ani finni walitti dubbanneera miti mee obboleewwan kan koo ajjalatti argamtanu jecha tokkitti an isaan jedhe wayii ragaa wayii yoo dhufe an ittiin qaxxaamaan arraba yoo ta'e ijoolleen kaleessas irra deemaa dhufani arraba kaleessa inni ijoolleen kan biraa arrabsaa dhufanii as gaanirra arrabni haaraa wayii wanti kallaqame hin jiru dabalataan immoo jechi tokkitti an afaan kan kootii bahee hin jiru. Haa ta'u malee garuu ani tuwo itti iccitiin akka kanaa tumma dhufee ba'e mana kan koo keessatti mubaarakee abbirree amma kana fudhate manaa tuwo hin jedhame maqaa isaa dhayan fudhateera dhugaa ragaan qabaan jedhan isa ragaa qabuyyuu meeqayyuu jechuudha waaddinyaa kootii jedheetan deebisee kana godhi sana godhi jechuu dhiisaati nama sanan taragaaggesee asirratti miti keessootti taragaaggesseetaniyyi. Akkas miti kanaaf akkas taataa yeroo namaa kennuun walii obsuun irra walii darbuun barbaachisaadha jedhee naman gorsa riikardii banii ammas hin dhageessisuu hin danda'a nama hedduu jechuudha. Kaleessa dheengadda irratti jechuudha. Hammamiif hammam inni hangafa kan kootii inni umuriin na caalu inni sooshaal miidiyaadhaan na caalu. Maastar carraanuu kan maastar Giftii dhiisi nama guddaa jalishee kolee dubbatanuu afootu naa jedhati. So, abbootii kana biratti wanta dubbataa ruuf maanni. Waadbaduan. Tokkoffaa bismillahirrahmanirrahiim. Fadhakkir wa inna dhikra tanfa'u al-mu'miniin jedha. Waa yaadachiisuun tun bara bareedduudha. Rabbiin gaafuma waa awwala ilma namaa kana uumu fadhakkir wa inna dhikra tanfa'u al-mu'miniin yaadachiisi. Yaadachiifni mu'mintoota ni fayyada. Eenyu ammallee isa beeku bicha hin jenne isa wallaalaa qofa hin jenne ka beeku kan beeyne illee maaliif agartee rabbiyyuu guyyaa agartee jum'aa kana torbaanirraa nuu kaahe maaliif agarteetiin eeganaati beekaa hunda yoo agartee dubbiin torberraa itti dhufte if yaadata waan baratisan if yaadataa jedha kanaaf fadhakkir wa inna dhikra tanfa'u al-mu'miniin hawaasa kenna awanti isin edaamu yoo jiraatte ana edda Ahmadiin iltillee olseen waan amma isin edaamutu kana dhaamee fi ture yoo sanne Mubarak sini jira namni hundi ni jira akka namni illee baay'een isa galma gaalaatti fakkaate haadha waliin arrabsinaa yaa keefillah ittaqillaha isma kunta waan isriidhaam keessa yoo jiraate wallahi haati wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana sihiquu fi burraqu kana illee isis dalee haati ati arrabsiisu sun obboleettiteeti haadha warra keetiti haadha teeti qabrii keessatti haadha namaan arrabsinaa ittaqillah Rabbiin sodaadha ijoolleetteen. Rabbiin haa sodaannu zabaluu akira qiyaaman kalooftee jirti. Akkaafi akka malettu walaakin
qiyaamaa tana agartee eega kanaatti rabbi najaanu habaasu rabbiin agartee eega kanaatti gaafa agartee aduun sitti gad dhiyaattu yooma laa dhillu illaa dhilla aduun taakkuu takka sitti gad dhiyaattu waan deebiftuun qabdu waan taateef nama du'een ol kaatee nama arrabsin nama jiruun nama arrabsin haadha jirtu fa'aa nama arrabsita haadha duute dhiisiti haadha jirtuun nama arrabsin obboleessa kiyya obboleettiti namni kun tokko 200 as jirtan dhaamsatana isin dhaabee isi deema wallaahi yoo aartanis yoo wal gufattanis yoo jecha wal miidhoddanis haadha teessan irraa gora haadha waliitirraa gora haadha walii arrabsite haatetiin feemasummaan ati fudhattu hin jirtu wallaahi anatullahi alayk rabbiin agarte abaarsi rabbi sirraa haa jiraatu yaaki haadha waliin abaarsi yaaboo haati barsii jecha miidhamaa turte haati sii jecha maraataa turte haati sii jecha tumamaa turte haati sii jecha ji'a sagal garatti si baattee yaa rabbi yoomuna irraa lafa keetti salaamu alaykum takkitti isin biraa ba'uudha dhaama takkitti dhaamadhee bayaanii gugurbayuu edha yoo guyyaa itti qabdan guyyaa isin tunatti himaa master lakkoofsa kiyya asiraa fudhatee guyyaa nattaa himu guyyaa biraa waan irra geettan illee booda isin gaafadhaa lakkoofsaati miskoola naa godhuu isin illee natti himtanii amma isin biraa ba'uudha isin marti keessanii dhiifama naa gootan jechuu barbaada. Inshallah taate marhaba ustaad obsa ol bira jirraa rakkoo qabu kanaaf ijoolletteen hawaasa kenna bal'aa hawaasa wal jaalan hawaasa agartee eega kana akka gaariitti wal jaalan hawaasa agartee kalellee kayriin dalaguun beekamtu kalellee agarteetiin toltuu dalaguu beekamtu wanti asii dhaamu haadha walii irratti irraa haa fagaannu haadha waliitti irraa haa fagaannu haadha waliitti irraa haa fagaannu ittaqillah rabbiin haa sodaannu haadhichooni maal jedhee saabichi wayi maamu shafii dhaadhaatu fakkaatee haadha jirtu nama haadha hin qabnetu beekaa sadarkaa nama haadha jiru nama haadha hin qabne beekaa sadarkaa abbaa jiru nama abbaa hin qabne beekaa dhageeffadhu sadarkaa agartee haadha abbaa keetii kana beekuu hin dandeenyu yoo rabbiin kenna agartee eega kanaatti rahmata nu godhe malee ka rabbiin agartee eega kana ji'a amma keessa jirru ka agartee guyyaa irraa agarteetiin eega kana gola bamu kana keessatti agartee rabbiin ni abaare akkasuma rasuulillee ni abaare jibriilillee ni abaare rasuulillee ni abaare maaliif nama sadii dunyaan isaa lafatti hamaxxamtu eenyu namni sadeen sun jennaan tokko nama haadha fi abbaa ramadaan dhufee ramadaan san keessatti haadha abbaa fi kaaddamatini lammanni immoo nama agartee ramadaan itti dhufee horoo duniyaa qabu keessaa agarteetini hin sadaqatini hin kennatini agartee funyaan isaa lafatti hamaxxanu sadaffaa nama maqaan rasuula salawaatu rabbii wa salaamu alayhi irratti dhahamee salawaata hin buusini funyaan isaa lafatti hamaxxantu haati sadarkaa tokkoffaa irratti bakka sanitti dubbatamte dhageeffadhu bakka tanaaf deema haati rabbi darajaa guddaa keessa kaa'e ammallee rabbiin gaafuma ilma namaa kana uumu duratti sheekan Hussein eenyu gabbare rabbi siin hin jenne eegana gabbarteen tola booda haadha abbaa keetitti tola oolii jedha haadha abbaan darajaa hagana qaba waan taateef haadha abbaa keenyarraa haa fagaannu Mastar Sharafuddin inshallah waan jiru hundaanuu sabni Oromoo galaanis duuba jira waan taateef ati fuul dura kee ce'i maaliif qotiyyoon bara haraashitti wanni hidhaniif maaliif beektaa haraashitti wanti jabbilee fidanii hidhanii qamadanii qotanii maaliif beektaa haa agartee akka haraashii sanitti leenjituuf ati feemasoota akka aslii irraa fudhadhu misaal aslii dhiyoo tana baay'ee arrabsamaa ture indillee garuu wayi dubbate gaddeebi'ee waan takka masliin kennine namni sun deebi'ee mucaallee sunillee rabbi barakaa isaa haa godhu deebi'ee isa ofii gaafate akkanaa bara dubbiin agarteetiin ufumaan boonni hayxi sii galti wazahaqa albaatila inna albaatila kaana zahuuqa rabbiin agartee qara jalatti deebisee dhugaatii ol baasu waan deemuufi inni yoo daa'imummaan itti taphatte rabbiin agartee isa haqa jechuun agartee obboleeyyan teenya rabbiin haqa jechuun muraada keessa maraa rabbis ni haguutu inshaallah hedduu wanti haasofnu hin jiru dubbiin baay'atee farrettee fe'an jedhani kanaaf gorsa kana nuuf fudhadha obboleessa keenya ammallee Nuuraddiin baabaa rabbiin umrii isa nu haa dheeressu namaatiif namni miidiyaa kanarratti as nu baase isa rabbiin agartee ol nu haa fuudhu rabbiin agartee tan sana waan itti jaalatu rabbiin Ustaz Zaifa maayikii qabadha Abu Nuuraddiin rabbiin waan isaa haa dubbatu masjida tokkollee isan nu ijaaraa ture ani itti guyyama tokko itti himee jennaani haadha faatitti nu himee akkasuma ijoollee hedduutti nu feemasoota hundatti nu himee miliyoona takka gara tuqaa 5 guurrannee jechuudha 5 illee hin geettu 2 moo 3 akkasii guurrannee
ربي بركة ساهاقود مالي في إنم حقنا دينا فتونا قبو نمني كوني ربي نقرتيتني القرآن منك يا هدال جسو جري ربي قرآن من إسا ربي هدال جسو قرآن إسا من إسا قرآن ربي هدال جسو علمو إسا قرآن ربي هدال جسو أقرتي علمو إسا أك إمام الشافعي إمام أحمد إمام إنو جنة أديسنو كان ربي هاقودو فيه أك إني يادي أولي ربي ساهاته أك إني يادي أولي أراد شيء أي يقول له كن فيكون أما ريفون تنظو إن نرغو باتك أدري كن نقرتي أنا مستر شرف الدين وأنك أما سيسو كده تاتين نلالف أقرتي إني وان كلين بيكو أقرتي كان أرسيسي سانون جده إسن هند أقرتي أدري كيس رب الله سنة بجيسو أنا في سنين رب أمرين وحريرسو رمضان يقولوا بين الراكني ملكيدان كارسكيدان جالالان أقرتي سمني أرومو غلاني ولي غلي حواسني لما ولولو قفاميتي حواسني كنا كبيتامير قال يتماجر كبيتامير قال الدايا أجر كبيتامير قال أقرتيتني إيجا كانتي ها هل نجيني أتولفاتي ربي اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ربي أبا نجاحتي نجاح ربي وحبوس نجاح ربي وحبوس نجاح ربي وحبوس نجاح ربي وحبوس نجاح في ربي وحكن سمني كنا هدي تماجر ودوسك كنا يجينا الروايات والدي ترى سبك كنا يجينا الروايات والله ويا ما أقرتني كله دينجدا أرسي كيست كرنا وجه تربة الجيفم أقرتني بيوت أددا كيست يولان أكو الله أقرتي بورانا كيست يولان هل نجينا كنا وفاتا جراي تشود كنافي نلما والأومتي أكملت سبكينا ركو كسبابنا نجينا كنبوفنا أكملت حواسك إن أجرتني إيه كنا سجليتانا نياتشي سوق بدي أنا في سيجود كنافي أرجعت أمني كلي سبعة باتاتوري كك جنرال تاتسابرو إنه جنة أده سنكون هندي دبريجر دبريد أنا في مستر شرف الدين وليس كنا بابا نور الدين هو الدور كيس يروف في جلا كنا جرو جت تجاران تجاران وجت الموت إنه مال دامون مال دبرسون أما وليس كنا مثلا إنه شرف الدين وان غاري رجرا وان برسينا التندلك التن سيادته أنا في إسني ورس جلا يرتني ما يمان هو جتاجر مستر شرف الدين دو اللي كتير ستاته سينا نساقل ما يجرا ما لفي ركعتا توك نياتشي سوكفتي ربي برات صدركا قد قبدي علمنا ملي أرجع صدركا قد ساكن قدري قد ساكن أني في أتمال دلائني أجرت يا دنو تتو قبدي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abdin amma anillee rabaa'uuf deemaa jira. Namoonni as jala jirtan namni kumni tokko dhibbisadii kun mana Sharafiddin mallattoo hidhuu irraa balleeffadha. Akkasuma ustaazota keenya gadi bu'anii bannaataa jiru. Wayne boonaa baale nama as keessa jiru hunda mallattoo hidhuu irraa balleeffadha. Jaalala Sharafiddin kanaan calaqqisiisa. Hundi keessa mallattoo hidhuu nama asirra jiru irraa balleessa. Maaliif wal baruun gaariidha jaran. Nuti yoo har'a wal barre boru rakkoo yoo isinitti gale gaafa dhuftan salphamatti gaafa nu laayivii seennu sinirra dhufu gaafa isin laayivii seentan nurra dhufu. Kanaaf wal qabachuun waliif dhaabbachuun wal baruudha inni duraaf dura. Wal baruu jechuun akkaataa kanaan dhayitee mallattoo hidhuu yoo irraa balleessite wanni sirraa hir'atu tokko illee jiru jechuudha. Guddinni Sharafuddin guddina kenna hunda jechuudha. Hundi keessa mallattoo hidhuu everybody mallattoo hidhuu walirraa balleessa. Qaadii kiyya baga nagaan dhufte hundi keessa dafaa mallattoo hidhuu walirraa balleessa maashaallah. Kun hundi jaalala Sharafuddin qabdanii jechuudha. An akkasitti fudhadhe. Sharafuddin jaalala ummanni sii qabu argi. Ati qoma dhaadhu akka reef obboleessi kiyya abdiin jedhe faawundeeshiniin sii qophaa'a dhugaa siin jedha. Gaafa rakkoon akkanaa gaaraa gadi sitti dhufu. Gaafa rakkoon akkanaa jalaa sitti dhufu. Bitaa mirgaan sitti dhufu. Furmaatatu sii dhufaa jira jechuudha. Kanaaf wanti hunduu keeyrimaaf jedhi fudhadhu. Inshaallah konkolaataa miti waan ati barbaadde cufa rabbiin siif haa guutu obboleessa kiyya dhibbii kan qabnu. Rabbii yaadaa muraada keessi haa guutu. Wallahi